Har'a waanan isinitti himu yoo hubattan jireenya keessan guutummaatti jijjiiruu ni dandeessu. Mee of gaafadhaa. Namni tokko waggaa 10 fi isaa ol hojjetee garuu hiyyummaa keessa jiraata. Namni biraa immoo waggaa muraasa keessatti badhaadhina guddaa argata. Rakkoon isaa maalidha? Rakkoo maallaqaas miti, rakkoo carraas miti, akkasuma rakkoo mootummaas. Hundeen rakkoo kanaa tokko qofadha. Innis maalidha yoo jettan rakkoo biizines maayindiseet. Viidiyoo kana keessatti qabxii lamaan dhumaa yoo hubatte yaada kee guutummaatti jijjiiruu hin dandeessa. Kanaaf hanga dhumaatti na waliin turi. Biizines maayindiseet jechuun maal jechuudha? Biizines maayindiseet jechuun rakkoo keessatti carraa arguudha. Namni yaada biizinesii qabu tokko yeruma hundaa gaaffilee armaan gadii of gaafata. Tokkoffaa, rakkoo kana akkamittan hiika? Lammaffaa, namni maal barbaadu? Sadaffaa irratti immoo kan of gaafatu ani akkamittan gatii uumuu danda'a kan jedhudha. Namni gaaffilee amma kaase kana sammuu keessaa qabu ofirra darbuun namoota biraatiif carraa hojii uuma. Kanaaf badhaadhinni yookiin milkaa'inni kan jalqabu sammuu keessattidha. If you can change your mind, you can change your life. Maloota namoota milkaa'anii afuris sitti hima. Tokkoffaa, dura ofirratti invest godhu. Kana isiniin jedhu kitaaba dubbisu, koorsii haaraa baratu, iskiilii haaraa horatu. Lammaffaan immoo yeroo isaanii sooshaal miidiyaa irratti hin qisaasessan. Kana jechuun sooshaal miidiyaa kaayyoo isaanii qofaaf itti fayyadamu malee guyyaa guutuu scroll gochaa hin oolan. Sadaffaan immoo kaayyoo yookiin galma isaanii barreeffatu. Kaayyoo kan waggaa tokkoo, kan ji'a tokkoo, kan torban tokkoo, kan guyyaa tokkoo jechuun lafa kaawwatu. Afuraffaan immoo sodaa isaanii mo'atu. Sababni isaas milkaa'inni sodaa duuba jira waan ta'eef. Dogongora namoota waggaa guutuu hojjetanii garuu hin jijjiiramne raawwatanan isinitti hima. Tokkoffaan maallaqa qofa yaadu. Lammaffaan namoota biroo komatu. Sadaffaan boruun jalqaba jedhu. Afuraffaan kufaatii sodaatu. Shanaffaa yookiin inni dhumaa immoo barachuu dhaabu. Namni tokko barachuu dhaabe jechuun guddina isaa dhaabeera jechuudha. Warreen milkaa'anirraa maal baranna yoo jettan, tokkoffaa Elon Musk akka fakkeenyatti haa fudhannu. Innis maal jedha seete? Yaada fagoo fi abjuu gurguddaa qabaadhu jedha. Yoo wanti tokko baay'ee barbaachisa ta'e haala mijataa hin qabne illee keessatti hojjechuu qabdaa jedha. Lammaffaa immoo Jeef Beezos haa fudhannu. Inni immoo maal jedha seetan? Maamila kee irratti xiyyeeffadhu jedha. Maamila keenya irratti xiyyeeffachuu yaaduu qabna malee dorgomtoota keenya irratti xiyyeeffachuu hin qabnu jedha. Steve Jobs maal jedha seetan? Wanta qulqullina qabuu fi salphaa ta'etti fayyadamuu qabna. Qulqullinni lakkoofsa caalaa barbaachisaadha jedha. Kana irratti fakkeenyaaf iskiilii haaraa tokko barachuu yoo barbaadde, iskiilii amma fakkeenyaaf akka addunyaa irratti beekamoo fi baay'ee barbaachisoo ta'an galiirree salphaatti argachuu dandeessan haa fudhannuuti. Kan akka diijitaal maarkeetingii siistemii, weeb diivilooperii, koodingii, kontent kireeshinii fi kan kana fakkaatan yoo fudhanne amma iskiilii garaagaraa yeroo tokkotti nan baradha jettu iskiilii tokko gadi fageenyaan qulqullinaan irra yoo beekte si fayyadaa jedha. Remember, rich people don't think differently because they are rich. They become rich because they think differently. Kanaaf ati kana booda maal gochuu qabda ree? Har'arraa eegaliitii kitaaba tokko dubbisi, iskiilii onlaayinii tokko baradhu, maallaqa kee sirnaan bulchi yookiin qusadhu, namoota milkaa'an hordofi, guyyaa hundumaa isteeppii tokko fudhadhu. Guyyaa tokkotti jijjiirama guddaa hin argattu. Garuu ji'oota muraasa booda jireenya kee guutummaatti jijjiiruu hin dandeessa. Yoo guyyaa tokko keessatti parsantii tokko qofa fooyya'insa goote, parsantiin tokko sun waggaa keessatti walitti dhufuudhaan iddoo guddaadhaan yookiin bakka yaaddes geessi. Namni kamiyyuu guyyuma tokkoon hin milkoofne. Murannoo fi oomishaan kee achi ga'e. Kanaaf har'a murteessi, yaada kee jijjiiri, jireenya kee jijjiiri, fuuldura kees jijjiiri. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaltan jechuun of jijjiiruu barbaadan jechuudha. Yoo viidiyoon kun yookaan immoo yoo barnoonni kun isinitti tole, koomentii keessatti maayindiseet cheenjir jedhaatii naaf barreessaa. Chaanaalii kana sabskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a isiniin jechaa.
Viidiyoo keenya itti aanu irratti akkamitti karaa onlaayinii manuma ofii taa'uun salphumatti qarshii yookiin maallaqa hojjechuu yookiin argachuu dandeenya kan jedhu isiniif qabadheen dhiyaadha. Kanaaf mallattoo notification bell san tuquun nu eeggadhaa. So stay focused, stay motivated and see you at the top. Bye bye.